Oduu keenya jalqabaatiin adda bilisummaa Oromoo ibsi loogiin guutame kan gamtaan Afrikaa kenne shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasee ta'uu beeksise. Ejjennoo gamtichaatti akkaan gadduu kan hime adda bilisummaa Oromoo gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelchee gocha loogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamnaa jedheeti jira. Adda bilisummaa Oromoo duudhaan bu'uura ABO dhimmoonni walitti bu'iinsaa fi siyaasaa kamuu yeroo maraa karaa nagaan akka furaman kan hordofu ta'uu ibseeti jira. Na'imaa Umar dabalasa qabdi. Addi bilisummaa Oromoo hubachiisa gamtaan Afrikaa kenne ilaalchisuun ibsa baaseen tattaaffii gamtaan Afrikaa fi dhimmamtoonni biroon walitti bu'iinsa Itoophiyaa dabalatee gaanfaa Afrikaa keessatti uumamaa jiru furuuf taasisaa jiran ni tumsaa je'eeti jira. Haa ta'uutii garuu gamtaan Afrikaa ibsa hagayya 4 bara 2022 baaseen tilmaamaa fi yaada dogoggorsaa kan dhugaa maqsuu sadarkaa jaarmiyaa ardii Afrikaatti hin eeggamne raawwatee jira kan jedhe ABO'n ibsi sunis guyyaan isaa haala burjaajessaa ta'een adoolessa 29 bara 2002 akka jedhus himeeti jira. Qaamni walabaa tokko jaarmiyaan gamtaa Afrikaa qaama kamiifuu akka hin loogne dhugaaf akka dhaabbatuu fi xiinxala waliigalaa qaamolee walitti bu'iinsaa kana uumanii fi hirmaattota walitti bu'iinsaa ta'an irratti hundaa'ee yaada kennaa jedhamee eeggamaa jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa garuu walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate qofa godhee ibsaa jira jedha ABO'n ibsa isaa kanaan. Oromiyaa keessatti sabaaf sablammoonni biyyattii kamuu nagaan waliin jiraachaa akka jiranii fi addatti ammoo lixa Oromiyaatti dhalattoonni garee Amaaraa waggoottan 30 dabraniif irra caalaatti bakkoota gamtaa Afrikaatiin eeraman keessa osoo rakkoon tokkollee isaanirra hin gahin jiraachaa akka turanis ni yaadachiisa. Lolli waraanaa jalqaba bara 1980 irraa eegalee humnoota bilisummaaf lolaniin gaggeeffamaa turee jira. Kanaanis uummata Amaaraa dabalatee namoota nagaa irratti miidhaan dhaqqabuu isaatiif gabaasni dhiyaate tokkolleen hin jiru jedhe. Paartiin Bilxiginnaa wayita walitti bu'iinsi uumamu furmaata siyaasaa kennuurraa baqachuuf akkasumas gaaffii siyaasaa falmattoota haqaa kan bilisummaa simachuu diduuf jecha walitti bu'iinsa sana walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuun yaalaa jiraachuu himeeti jira. Gamtaan Afrikaa ejjennoo fi yaada dogoggorsaa paartii biyya aangoo bulchuu Itoophiyaa harkaa qabu kana tumse wayita arginutti gadda guddaatu nutti dhagahamaa jedhe ABO'n. Kunis jaarmiyaan ardii Afrikaa bakka bu'e kun loogummaa hin malle mul'isaa jiraachuu isaatiif shakkii olaanaa uumaa jira ABO'n ibsa isaa kanaan. Haleellaa Gaambeellaatti ta'ee hordofe namoota 100 ol ta'an baay'inaan garee saba Amaaraa irraa ta'an naannoo Oromiyaa yookaan Itoophiyaa keessatti ajjeefamuu isaanii gamtaan Afrikaa wayita ibsu arguun nama qaanessaa kan jedhu ABO'n nuti ajjechaa namoota nagaa ni balaaleffanna. Waliin jireenya nagaa fi kabajamuu mirga lammiilee nagaa ni jajjabeessinaa jedhe. Akkasumas Oromoota meeshaa maleeyyii dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa fi milishoota hidhatanii daangaa ce'anii dhufaniin ajjeefaman kan gareeleen mirgoota namoomaaf falman irra deddeebiin gabaasaa turan gamtaan Afrikaas gabaasuutu irra turee jennaa jedhe. Finciltoonni hidhatan kaampii loltoota mootummaa irratti haleellaa erga gaggeessanii booda ajjechaan magaalaa Gaambeellaa keessatti gaggeeffame finciltoota deeggartuu sababa ja'uun jiraattota ilmaan Oromoo nagaa Gaambeellaa irratti kan xiyyeeffate akka ture himeeti jira. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun bobba'an mana manarra deemuun Oromoota irratti haleellaa sanyummaa raawwatanii jiru. Gochi hammeenyaa kunis ragaa viidiyoodhaan mirkanaa'ee jira jedhe ABO'n. Akka fakkeenyaatti dargaggeessi Oromoo harki isaa dugda duubatti hidhamee miseensota poolisii naannoo Gaambeellaatiin irra deddeebiin itti dhukaafamee ajjeefame. Kanaaf ragaa fi mirkaneessa gahaa akka ta'e eereeti jira. Ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenne kun shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasisi ta'uu isaatti gadda guddaatu natti dhagahame kan jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelche gocha loogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamnaa jedheeti jira. Kanaanis gamtaan Afrikaa yoo xiqqaate rakkoo Itoophiyaa durmaanuu walxaxaa ta'e ittuu caalaatti hammeessuu irraa akka of qusatu ni dhaamnaa jechuun ABO'n hubachiiseeti jira.
Oduu keenya itti aanuun mariin biyyaalessaa jedhamu fakkeessiidha malee marii biyyattii keessatti nagaa fiduuf taasifamuu miti jedhan gaafatamaan qunnamtii hawaasaa Abbaa'oo Lammii Gammachuu yaada OMN'f kennaniin hooggantoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni dhaabichaa hedduun kan himata malee mana hidhaa keessa jiranii fi kan manni murtii bilisa baase poolisiin ugguraman badii malee dararamaa jiraachuu ibsanii jiru. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Bu'uurumarraa marii biyyaalessaa jechuun wal dhibdee siyaasaa jiru furuuf marii siyaasaa gochuudha kan jedhan obbo Lammii Gammachuu ABO'n akka dhaabaatti waytii garaagaraatti mariin biyyaalessaa hunda hirmaachise akka geggeeffamuuf waamicha godhaa ture jedhan. Haa ta'u garuu mariin amma godhamaa jiruun fakkeessii fi kan gamtokkeen tokko qofti hirmaatedha jechuun ibsaniiru. Dhimma marii biyyaalessaatiin wal qabatee dhaabbileen mormitootaa 11 ta'an kan seera biyyattiitiin galmaan ejjennoo tokko qabaachuun mariin kun bifa hunda hammateen akka geggeeffamu ibsa adda addaa baasuun gaafataa akka turanis yaadachiisanii jiru. Gaafatamaan qunnamtii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu. Bu'uura jalqabarraati waan hubatamuu qabu marii jechuun waldhabdee siyaasaa jiru marii siyaasaa gochuudha. Kana dhaabni keenya itti amana. Yeroo hedduus waamicha godhaa ture. Haa ta'uutii garuu bu'uuruma isaarraati mariin jedhamu kun fakkeessiidha malee mariin jiru kan jiru gamtokkee fi warra wal fakkaatutu wal harkise. Saantu wal qabateeti socho'aa jira. Nu qofatu hin taane dhaabbileen 11 ta'anuu dhaabbileen siyaasaa seera biyyattiidhaan galmaa'anii jiran fi ejjennoo wal fakkaataa qabnu walitti dhufuudhaan ejjennoo wal fakkaataa kanarratti keessumaa adeemsa marii jedhamu kanarratti kokes jechuudhaani ibsa adda addaadha kan baasaa turre. Ammas nun immoo akkuma waliigalatti sandura mariin jedhamu kuni hunda galeessaa fi hunda hammataa akka inni ta'u qulqullina adeemsa isaa bu'uura labsiisaa fi adeemsa ittiin hundeeffama komishinii isaa haqa qabeessaa fi hunda galeessi hin turre. Mariin amma jedhamaa jiru kun hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa kanaaf dhaabbate irraa jalqabee adeemsi isaa cufti hunda galeessaa miti kan jedhan obbo Lammiin bifa kanaan biyyattii keessatti nagaa finna jedhanii socho'uun waan hin yaadamnee fi tapha ijoolletii jedhan. Marii biyyaalessaa geggeessuu dura haaldureewwan maricha milkeessuuf taasifaman hin raawwatamne kan jedhan obbo Lammiin wajjira seena qabeessa gullallee dabalatee wajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti argaman hedduun hanga ammaatti cufaa jiraachuu himan. Kana malees hooggantoonni siyaasaa olaanoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun hanga ammaatti mana hidhaatti guuramanii jiraachuus eeran. Marii jechuun hunda hammataniiti malee isa tokkorraa qoollifatanii isa tokko ofitti qabuun wal dhibdee siyaasaa biyya tokko keessatti uumamu furuun hin danda'amus jedhan. Qondaalonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo kan himanni irratti hin banamin kan manni murtii bilisaan gadhiisayyuu poolisiin ugguree mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu dubbatan. Kun ammoo biyyattii keessatti nagaa waaraan akka dhufuufis ta'e marii hunda galeessa geggeessuuf mootummaan akka fedhii hin qabne agarsiisaa jedhan gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu. Wanta adda godhu himanni iyyuu kan irra hin jaannee fi manni murtii gadhiisaa jennaan gadhiifamaa hin jiran. Kanaaf fedhii nagaa waaraa fiduudhaa fi fedhii marii siyaasaa hunda galeessa godhatu akka mootummaan hin qabnedha kan agarsiisu. Kana jechuufidha. Hunda dura garuu uummanni keenya nagaa argachuudhaa qaba. Gargaarsi namoomaa kan barbaachisuuf gargaarsa namoomaa dhaqqabuudhaa qaba. Rakkoo namtolcheedhaaf uumamaa kanarra aanuuni nuuf ajandaayyuu ta'uu dhiisuu danda'a. Dhimmi marii jedhamu kun inkoteeshin marii jechuun maaliif akka barbaachisu ifaa waan ta'eef jechuudha. Hundaafuu uummata keenya miidhamaa jiruuf deeggarsi namoomaa dhaqqabuu qaba. Rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin uummata miidhamaa jiruuf dirmannaan taasifamuufii qaba kan jedhan obbo Lammiin marii biyyaalessaa ilaalchisee adeemsi mootummaan itti jiru abdachiisaa miti jedhanii jiru. Paartilee morkattootaa gurguddoo 11 kan of keessaa qabu manni marii paartilee morkattootaa walgahii idileesaa adoolessa 9 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taa'een mariin biyyaalessaa dhugaa fi amanamaa ta'e akka milkaa'uuf tarkaanfiiwwan amantaa uuman kanneen akka dhukaasa dhaabuu labsuun
diinummaa dhaabuun uggura jaarmiyaalee mootummaan wal waraanaa jiran irratti kaa'ame kaasuun hidhamtoota siyaasaa haal duree tokko malee gadhiisuu fi tarkaanfiiwwan biroon akka fudhataman barbaachisaa ta'uu irratti mari'achuun ni yaadatama.